Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oduu dansaa dhagayaa wal dhageessisaa labsita waan toltuuti facaafata har'aa hammata boriitiif ergaan toltuutti ta wal yaamuuti waan ta'eef ergaan teenya isinaa dhaqqabdu jedhan gara Oromiyaa lixaan hawaasni Islaamaa godina Bonnoo Beddelleerraa kun labsa Islaamaa naannoo kamuu jiran maraaf godhamedha. Sagantaan ijaarsa markaza musliimoota godina Bonnoo Beddelleeti. Hawaasni Islaamaa godina Bonnoo Beddellee fi naannoo ishee jiran walitti dhufuudhaan sagantaa addaa kana kan qopheessan yoo ta'u sagantaa kanarrattis keessummoonni gurguddoon beekamoon akka biyyaatti jiran irraa kanneen akka Ustaaz Ahmad Diin Jaba, Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, Ustaaz Yaasin Nuuru, Sheekh Haji Ibrahim, Sheekh Amin Ibro, Dr. Muhammad Ahmadiin fi Ustaaz Kaamil Shamsuun fa'aan kan irratti argaman yoo ta'u guyyaan caamsaa gaafa torbaa ji'a 9 bara 2014 odeeffannoo dabalataatii fi ammoo lakkoofsa bilbilaa duwwaa 917 duwwaa 233 nama mana rabbii ijaareef rabbi ammoo jannata keessatti mana isaa ijaaraa jedhan kana waan ta'eefuugaa hootaa nutilleen waliin taane mana rabbii haa ijaarru jenna.